Nagaan isiniif haa ta'u kabajamuuf jaalatamuu kan taatanii Eelsaatuuf jalatti kan argamtanii obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootii arra viidiyoo tokkoon isiniif bira dhufeetiin jira. Egaa viidiyoon koo har'a meeshaa biyya kanaa bitattanii gara biyyatti galuu namoota barbaadanii fi akka Saawud Arabiyaatti akka magaalaa Jiddaatti immoo meeshaalee gatii isaa irratti yookiin gadi bu'eeru meeshaa gaarii waan ta'e akka carraa ta'eetiin waan ofii kootii biteeruuf isinis ammoo akka carraa kanatti fayyadamtanii fi isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Egaa walumaa wajjin meeshaa ilaallu nafaana bu'aa arra qabadhee kan isinii dhiyaadheetiin jiru amsoolaa algaa keenyaa yookiin ammoo siree keenyaaf ta'u amsoolaadha. Amsoolaan kuni akkuma argitanii kotonidha kun ilaalame koton collectionidha. Inna amsoolaan kunniin qara wuddii ture amma immoo jijjiirraa bakka waan godhaadhanii fi suuqicha san waan diigaatiin jiraniif sababa saniif jecha bakka kaa'an waan hin qabneef gadi bu'aadhaan gurguraatiin jiru. As magaalaa Jiddaa kan jirtanii suuq Bu'aadii kan jedhaniin beektanii garuu hundaa miti innillee bakkoota ammoo jigaaranitti bakka kaa'an waan dhabaniif ofirraa deebisaran san qofa oduu hin taane qaraxa adda addaa wantoota garaagaraa waan itti dabalanii hin jiranii fi egaa jijjiirraa hojii yookiin ammoo gara biyya isaanii deemuuf jecha meeshaa biraa qaban ofirraa gurguraatiin jiru. Kanumaan ammoo namoonni irraa bitellee namoota biyya keenyaati. Asumaan wal gargaaruu qabna nama ambarraa bituurra kam ofirraa bituu wayyaa. Egaa gara amsoolaa kana isinitti mul'isutti hin deebi'a. Baay'ee itti gammaddan jedheetiin abdii qaba. Hunduma fidii asuma fidii. Amsoolota baay'ee akkuma carraa kaleessaa ba'eetiin ture. Egaa akkuma carraa ta'eetiin irra bu'ee isaaf hin baaneeyyuu carrama ta'ee dhugaa irra bu'eetiin bitee. Egaa amsoolonni baay'ee biteera. Tuulamee jenna fidii feestaalii sanis akkana feestaalii Bu'aadii fidi maatiif kunoo feestaalii Bu'aadiin beektuu mire akka sobanneen kunoo feestaalii kana fakkaata. Tole tokkicha hiikee isinitti agarsiisa. Kaleessa yeroo bitu sanii tokko isaa hiikadhee laalleera. Egaa kan laalee kana isinitti agarsiisa. Gadi na bubuusime. Egaa isa kana hiikeetiin jira fidii amsoola isaa. Tokko kana hiikeetiin carqooma isaa ilaaluuf jedhe. Egaa wanta tokko yoo beeknu ilaaluun nu barbaachisa waan ta'eef kunoo carqiin kun laafaadha yoo harka keessanii akkas gootanii laafaadha. Kunoo gariin hin jiraame algaa irratti yoo afanii irraa mummuxaatu sanii miti laafaadha carqoomni kotoniidha kun akkuma argitan kana. Egaa warri dubbistan dubbisa. Innaa kana fakkaata. Kan biraa immoo amsoolaan ammoo baadhaadha meetira 50dhaaf kan ta'u algaa meetira 50dhaaf. Egaa namni yeroo ammaa kana namoota muraasatu meetira 80 algaa hojjisiifata malee baay'een meetira 50dha. Innaa indoo meetira 20 akkasii meetira 50dha. Dhugaa amsoolichi baay'ee guddaadha. Maal isiniin jedhanii obboloota koo isaa fayyadamtanii fi kunuun karaa viidiyootiin qabadhee isiniif dhiyaataara. Mi'assisime amsoolaan kuni maxxaaxa jalaati. Akkuma argitan kunoo asiin laalaa wannaa isaan qabaa ilaal kunoo funyaa isaan funyaa afan irratti kunoo isa argitan kana hin qabaa. Bifa isaa sammuu shuroo ammaadha kunini. Inni kun kajalaati. Tiraasii lama qabaa wajjin kunoo tiraasni isaas akkuma argitan kana. Inni biroo immoo kunooti tiraasii lama fidii isa sadaffaa. Inni sadaffaa immoo kunooti. Isa kana hinneeyyuu as keessatti deebisa jedheetiin isaan mahiike kana
keessatti deebisa jedhee inni bakka na jalaa qaqqaba jedhee sanii fi egaa walumaa galatti amsoolaa jalaa kan gubbaatii fi tiraasota lamaa wajjin bitee gatiin isaa amsoolonni kunni dura birrii 70 hamma immoo 60tti gurgurama. 70 hamma 60 namni takaraakare 65s 60s 70s akkuma immoo achi dhaqanii yoo takaraakkattanii akkuma niyyaa keessaniitiin bitattu. Egaa kaleessa immoo gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha kan biteeni kanaaf isinitti agarsiisuu dhufe gatii isaa dhumarra isinitti agarsiisa. Kunoo kanneen fakkaataa ilamee amsoolonni kalara barbaadaniin egaa ani kalara barbaadu keessaa bitadhee kunuuti kalarri kunin jira baay'ee bareeda. Kalariin kun jira. Egaa akkuma isiniif bareedeen bittu jechuun kunoo kana jechuudha. Kalaroonni jiru akkuma isin feetaniin jechuun akkuma isin feetaniin jira. Inni biroo ammoo kunoo akkuma ammoo feetaniin isinitti mul'ata jedhee abdiin qaba. Egaa kalaroota kanneen akkasitti bifuma argitan kanaan bitee kun gabanaan laala. Amsoolota baay'ee namatti tolu. Dhugaa amsoolota kanneen kanaa miti. Amsoolaa tokko biteetiin ture. Bal'inni isaallee amma nan ga'uuyyu. Carqoomni isaallee akkanaa miti. Haphillee deebiillee ka'eetiin yeroo afameetiin jedhu walitti sassaabama. Kun ammoo wanta akkasiin qabuuyyu maaliif carqii ammoo lallaafaa waan ta'eef walitti sassaabamuuyyu deebi'ee ammoo yoo miillee carqii ammoo walitti shubshub jedhuumi waan ta'eef isa kana akka ammoo itti fayyadamtanii warroonni as Saawudii keessaa magaalaa Jiddaa jirtanii suuqa kana deemtaniitiin isin jalaa dhumata waan ta'eef yeroodhaaf bakki isaa waan diigamaaru fi wal jalaa diigamaa sirreessaa deemaaranii kanaaf gatii gadi bu'aan gurgurataara waan ta'eef kanaaf obboloota koo deemaa fi bitadhaa itti fayyadamaa. Egaa gatii isaa mee tilmaamaa isinummaani gatiin isaa meeqa jettu birrii 65 70 haga 60 kan ture kuni meeqaan gurgurama jettu gatii isaa tilmaamaa mee gatii isaa erga isin tilmaamtaniin booddee ani immoo dubbadha. Gatii isaa akkam haanname gatii maannoo amsoolichi sitti tole? Guddaa baay'ee. Amsoolaa maannoo laafinni isaa hoo? Meeshaa laafinni isaa baay'ee. Ishiin isaa immoo baay'ee jaallatteetti. Isin isaa immoo gatii isaa tilmaamaa. Bakka isin hin dadhabsiisu gatii isaa asumaan isinitti himaa. Gatiin isaa kuni amsoolaan kun dura birrii 65 70 hamma ammoo 60ti takaraakkattanii birrii 5 birrii 10 irraa buufattanii bittan duraatti jechuun amma ammoo gatiin isaa birrii 35 shaniin bite dhugaa. Isa kana waan ta'eef deemaatii bitadhaa. Birrii xiqqoodhaan waan baay'ee bitattu waan gaarii bitattu jedheetini arra kana isinii dhiyeesseeraa. Egaa viidiyoon koo arra kana fakkaata. Iddoon isaa eessa yoo jettani baadiidhaa. Waad suuqii daa'imaatiiti. Iddoo jigaaru qarii irratti jigaatiin jira waan ta'eef iddoo san dhaxxanii bitachuu hin dandeettani. As Jidda kan jirtani bilbila keessan naa barreessaa isinitti hima. Bilbila namicha sanii isinitti hima. Ilma Oromootii dhaxxanii irraa bituu hin dandeettani. Karaa kanaanis wal gargaaruun hin danda'ama. Sababa qaraxa wanta garaagaraatti baay'isaniif inumaa cufeetiin deemuu barbaada, ofirraa deebisuu barbaada. Meeshaa gurguraara waan ta'eef dhaqaatii itti fayyadamaas, isallee fayyada, ofillee fayyadama. Isiniin jedhaa Elsaatuu biif maatii kan hin taane maatii naaf ta'a.
meeshaa biraas qabadhee isiniif dhiyaadha. Baay'ee galatoomaa waan na duukaa buutanii fi baay baay.